Ela namoonni sadii wal qindeessanii jiituu jedhamtee kan galte jiituu jettee kan galte gooddanyaa hiriyaa kootiiti sii galee isaan muudiidhaaf dhufan maqaa kiyya balleessu dhufan dhugaan jirtu garuu ana na bira jirti sii galee dura keessaan kootu na gaafadhu dura keessaan na gaafadhu kootu Dubadat. Dubat. Hasay. Gech. Nagesa. Eeyo kanaaf otoo keessaan dhuftee nan gaafatee waan jiru otoo natti himin zimmettee maaliif dubbatta otoo suura koomaa maxxanse dhugaadha taanaan ani ati dhuguma Oromoof dhaabata taanaan keessaa dhuftee maa nan gaafanne geech birrii akkasii gaafatamte ta deebisi maamnaan hin jenne dhuftee waan isaan dhufanii asirratti narratti ba'aniif beektaa. Okay. Amma fixatteeta. Eeyyee fixee jette. As keessatti voisiin meeqa jiraachuu danda'a na dhaggeeffadhu voisiin meeqa jiraachuu danda'a anii fi namoonni baay'een as keessatti dhufanii haasa'uu danda'u gin maqaa koo nama birree namaa nyaatu miti sii galee waa'ee caaltuu dhiisi mucayyoo barreessaa jirtu dhugaa keetti kan jettu kun jiituu kan jettu gooddanyaa hiriyaa kootiiti muudiidhaan dhufan isaan wal qindeessaniitu kan isaan dhufan sii galee. Okay. Agai. Amma haasofteetta si dhaggeeffadha. Kanaaf keessaan dura na gaafadhu. Na dhaggeeffachuu dandeessa amma ani sin gaafadha amma ani si dhaggeeffadheera akka ani si dhaggeeffadheetti na dhaggeeffachuu dandeessa. Fedha qabdaa na dhaggeeffachuu. Haasa'ish. Okay. Natti haasa'e keessaan dura na gaafa kootu keessaan. No dhaggeeffadhu sittani. Waan keessa obboleessa kiyya ani si dhaggeeffadheera yaada kee waan ati barbaaddu waan si keessa jiru waan hunduma haasofte anis nan dubbadha waan na keessa jiru yoo na dhageessa taate na dhaggeeffadhu yoo lakkii si dhaggeeffadhu kanuma koonii yaada koo dabarfadhee taate inni sun hin hojjetu miyuutii godhi dhaggeeffadhu akka ilma dhiiraatti kanaaf namni kunii namni kun kan si gaafate namuma akka kiyyaatti. Haati maallaqa kanaa namuma akka kanaati. Arraba keetiin amanteetta. Maallaqaan qabu yeroon qabu nan kaffalaa jetteerta. Amma waa'ee hiriyaa keetii sana achuma godhi. Kan ishee yoo barbaaddee kara biraatiin itti dhufna. Isa sana hin dubbanne nama. Isas beeka. Garuu maallaqa birrii 1,000 mucaa kanarraa xiqqeeffate. Ati wanni nani suuraa kee laxxafeefi tokkoffaa sareen abbaa guddise nyaattu. Intala ganda keetii kan abbaa ishii beektu. Kan laga tokko waliin dhugdan, kan yoo duutan wal awwaaltan, kan yoo fuutan wal waamtan, intala kanarraa birrii fudhattee birrii dhaggeeffadhu isa amma isarratti naasa'in yoo haasa'u barbaaddu isarratti nan baay'ee dhugaa sittan hima waa'ee ishii naasa'in kan ishii qiimiidhaan qiimiin dhufteen siin jedhe. Akkan si dhaggeeffadhetti na dhaggeeffadhu. Waa'ee ishii naasa'in ishiin hiriyaa gooddanyaa. Yoo waa'ee ishee naasa'in hin jedhin namni haqa namaa kamiyyuu hin naasawu. Waa'ee ishii dhiisatamma waa'ee maayee haasofte waa'ee caaltuu yoo haasofte haasa'i. No waa'ee caaltuu iyyuu miti waa'ee maallaqa mucaa intala kanaa deebisuu dandeessa moo hin dandeessu. Na dhaggeeffadhu. Mee maallaqa intala kanaa deebisuu dandeessaa diinaara 1,000 hin deebistaa moo hin deebistuu? Kana qofa naa deebisi kan caaltuu itti dhufna. Deebisuu fi dandeessaa? Anarkaan fuune na dhaggeeffadhu galaana isan sitti himan siin jechaa jira ani kan kaffale jechaa jirta bara arraba keetiin kuni maal taate sagalee keetii jira taragaaga'ii dhaggeeffadhu inni waan garaa isaati sagalee keetii jira bara caljaa ammas jamiilaaf illee hiree kannaa ati dubbadhu waan yaaddeme waan jechuu feetu si dhaga'uu feena tifuuf ida na dhaggeessa yoo taate na dhaga'i ayo sittani mana dhaggeeffadhu qarshii kana jechuudha geechoo dhiifama Rashida eenyuuti neetwoorkii kooti Rashidaa qofaa miti nama 410 si dhaggeeffata na dhaggeeffadhu ishii na dhaggeeffatta yoo taate sittani ma zimmettanii suura namaan laxxafina ani jiituu kan jettu kana okay kan maayee sitti meeraa dubbii qabannee irra hiriyaa koo faana rakkoon qabu kan maayee qarshii 500 aarii ishiitii fi illee ishiitu na galchiisisu deemalee qarshiin shi na bira jira nan kennaaf kanan amani kana bira darbi kan caaltu bira darbi sii galee kan mucaa ishii kanaa na dhaggeeffadhu gooddanyaa hiriyaa kootiiti
Ishi dura qiitii mi'a harkaa fuudhinaan jedhe dhaqee harkaa fuudheeraan qarshii 1,000 jechuudha. Mucattii kanarraa sii galee anii fi mucaan kun biree kaappi goonee jirra. Dhufanii gara qiimitti jijjiiranii birrii sana ishiidhaa kennuu diddee ani ishii fammiyaa bitee gara biyyaatti erge na dhaggeeffadhu. Mucaa hiriyaa gooti sanaaf edda wallollee booda gara kiyyatti jijjiiran. Ati otoo waa'ee isaa keessan beekin maa dhufteef miidiyaa irratti na laxxafta. Okay. Dhaqee gatiin harkaa fuudheef itti fayyadamuu koo dhiisuu dhugaa isaa bartee jirta. Zimmedhaniituma suura namaa laxxafu galaana. Habibi, why? You took for my water? Yeah. Please. Bilbila maal Jiituun kun public irra ba'uu qaba. jiituun dhuftee jirti. Jiituun dhuftee Rashida. Ishii kaleeti ishii of ajjeesa jetteedha moo ishiin tun ishii kan? No. Tani suni kophaadha. Sun gana hin baafne keessaanii nu hojjechuutti jirra. Ishii of ajjeesa jettee sanii akka of hin ajjeefne. Kana hin baasne. Ni baasna malee. Yaa isiin akka of hin ajjeefne namoonni yonnoo haa godhan. Nama bira jira don't worry. Okay. Jiitu ishee alaabaa qaaxaa irra jiru irra galchaa kaashii hidhamee tokko. Laffaa bilookii na godhee jira keessaan hin dubbisuun jettee bilookii irraa banee ammuma haasaanii adeebi'an yoo waan fixatan ta'e.